amma shimallis abdiisaa gartan sii gale caffee guddaa kabajamaa san gubbaa taa'eeti nama arrabsaa oolaa maaliif faarsee bulaa kana maraataa as diraagatti buutanii gabbaasan namni dhagahuu dide sii gale bineeyyii farshoo quuftu tanaas akka marmeela farshoo tanatti safaranii gayyaasan namni dhagahuu dide gosaan nama qoodan amma gariin ka harargee jee lallabuu jiraami harargeen bar ummata oromoo kana hundaaf itti gaafatamummaa qabdi harargee jechuun bar nama gandaa dalaguu miti maraataa duraan gosaan harargee diiguu ture kan isinis rakkoo qabdanii gaafanaa fi hangaasaa dura dhaabbattan san sheer gootanii aktiivistii gootan siyaada yaadadha baradha warra dheengadda harargee gosaan diiguu tureetu arra gosa arsii arrabsu jira qabadha dheengadda gaafa harargee diigan san dheengadda gaafa harargee gosaan walgahii goosisan san kunnum madaalu kunnum fakkaatu jettanii osoo dura dhaabbattani yeroo hunda anarraa eegale yooni nan gosummaa eegale yooni nan gandummaa eegale na dura dhaabbachuu qabdan arraka abiyyaada tokko qabnaa karaa tokkorra jirra jettanii waan hin taane irratti na deeggaruu hin qabdan booda gatii kafaltan waan ta'eef sigale dheengadda gaafa arra warri jaawar irra bobba'u kun warri arra jaawar gaxiqqeessu kun gaafa isaan afran qallo kopha baasanii ituu kopha baasanii humbanna kopha baasanii ilmaan abbaa tokko warra wajji wal fuudhee ilmaan walirraa hore mana manatti irra yaa'anii bultii namaa diigan goota keenya waan jaawar faarsaniif waan kara daandii isin dhageeffatanii goota keenya jechuun ni turtanii silaa guyyas dhaaphaa jettaniin silaa guyyas fooloo keessan irraa kaafattanii silaa guyyas sheerii teessan irraa dhaabdanii arra gartee jaawaritti hin dabaranii jechuudha aaranaa fi hangaasa irraa qabdanii fi maraataa hunda fuutanii aktiivistii gootanii gootan amma gaagad deebisuun firdi feeti waan ta'anii fannisan ol ka'anii fuudhanii jetti oromoo aniin siin je arra yaada tokko qabnaami yoon anaa harargee diigu garte namni if diige siis ni diiga irraan sii deeba namni if diige siis numa diiga namni if arrabse namni khaabbuto arrabse siis numa arrabsa tana qabadhu waan inan siin juutan guurii gurraa fudhadhu qabadhu si fayyaddi angaafam dheengadda badhaadhina keessa tures gosummaan nun baaftu gandummaan nun baaftu abadan jeetiin ture waan afaan chaayinaa dhaqee jijjiirrate afaan chaayinaa afaan rabbitti uume dhiisanii afaan chaayinaa jijjiirrate tana fuutanii samiin hayxaniiti arra afaan chaayinaa kan isin irraa jijjiirtan saniin isin irra gaxalba'u jiranii dandayaaga harki abbaaniif kaayina jaa'u jedhanii ani yoonin dogoggore yoonan dhaabsifne isin maal bu'aan haa qabda sigale so saniifuu namoota gosaan dheengadda harargee diiguu turan arrammoo akka waan harargee dhimmamanii sadarkaa harargee miskiinoyte nama dhabanii beeranuu tarrisaniin siin jeebar beera keenya gartanii beera sa'a fedhanitti ol naqatanii akka fedhan godhan sigale abiyyi ol naqatee harkarra baafnaan ganaa isiin harargee guutuu gurguri jettiin abbaa isii dhale mataarraa darbi jettiin dhalaan gartee kaayuu malee kaayyoon qabduun tan sheekkaa butaa isiniin jiru sigale dhiira namni barde dhiira si keessaa dhabee dhalaa si muuduu jechuun naa isin dha'ee arraarraan isinii mi'a sigale nuti madaa garaan keenya madaa waa hedduu nu naasuyisina sigale warra arraa jawwee arrabsu jiru kana warri dheengadda ol fuudhee namatti ida'ee ummata duraan namni diidam laalu ummata duraan namni tokko laalu fuutanii aktiivistii maraataa haasawaa hin beeknu wanta cabaytu Ameerikaan jiru faa manzaraa qarsadii tokko firra kaa'e kajuu kan fuutanii akka nama gootanii sigale arra gartee ichi gabbuusuun firdii fedhu jirti jechuudha
So maal ta'uu qabna? Wal dhageeffachuu qabna jechuudha. Dogoggorarraa wal dhaabuu danda'uu qabna jechuudha. Yoo kanan ta'in wanni wal jala yaanuuf wanni wal deeggarra jennuuf hin jirtu jechuudha buleeyyiin keenya. Dogoggorarraa yoo wal hin dhaabin. Ayyooniin dogoggore kun ta'u sheekaa butaa jechuu qabdanii jechuudha. Kuyyoo dogoggore kun hin ta'u. Sigale. Ummata Arsii ummata goota kana arrabsaa bar arradiisi arra Arsii meeqaatu PP deeggara gaafa namni Arsii tokko PP deeggarre kophaatiyya Ameerikaa kana keessa taa'ee warri arra Abiyyi jee albahu kun gaafa gaangistara mananna bitee makiinaan arra caccabse sigale. Waan ilma namaan godhin na godhuu turan takkaa gosa Oromoo takka gosati yayyaamannee biran gabbee takka kan isaan amma hanganatti albaanii firraa nu dhorkuu daddabanii gosa yaammatan ganda yaammatan siile an gosati yayyaamne kophaatiyyaan dhaabbadde jechuudha. Maaliif kan nuti qabsaa'u jirruuf sabaa fi biyyaa fi siile akkasitti if yaaduu dandayuu qabnaa jechuudha. Jala yaataniitis mataa ifin dhukkubsin tanneen fooloo keessan irraa kaafadhaa biraayaa isin duraanuu view heddummeessee fi namatti isaani da'e sigale namatti isaani da'e saree hunda sigale arra namni Harargee himatu namni sirna kana deeggaru diina Harargeeti an ilma Harargeeti na dhageeffadhu naasii namni Harargee himachaa bar abdiillee mileenaan Harargee buqqisee namachi wanna keessa taa'ee qabeenya horate hunda hiyyoomsee sigale arra bar abdiilleen sun masaraa mangistii mana isaa bar beeta mangistii bira jibbitaa bar Rippaabilikaan gaardiin eeggamu jira bar osoo Harargeef dhimmi kun sirni kun dhimma taate sigale arra bar hamilu mateenyaafuu bar abdiillee hidhaan baasu bar sigale san gubbarraan daldala Harargee agabsee Harargee dheengadda namni kutaa Oromiyaatii itti godaanee irraa dalagatee irraa nama tahee irraa gartee fooqii ijaarratee kun diina rabbii itti qara'u arra ifi diina rabbii qara'uu dadhabdee jechuudha. Namni keenya bar akka jiru dachii gurguree hanga qabu gurgureeti kun bahara dhumu jira bar sigale arra dachiin baddeeti roobni dhabame sigale abiyyillee roobanii roobajuu san sheexaantichi Harargee roobuu didee midhaan goggoganii dhumanii jechuudha. Namni mootummaan tokko rooban roobsisu garuu caama dhufuuf if eeggannoo sii kennaa jechuudha. Caama akkanaa dhufu jira if eeggannoo godhaa. Rooba akkanaa dhufu jira gizeen oomisha keessan galfadhaa gizeen qotadhaa jeeti mootummaan gartee wanta sii kennaa jechuudha. Mootummaan sii yaadu sigale kun ammoo ummata ifiifuu abaarfitu jiru ummata ifiifuu waan nyaatu dhabee barandaa jala galu jiru beera kanatti gaxajajee beera kana dhawanii hudduu tana madeeysaniiti deemaa gibira irraa guuruu ajanii sigale sigale beerree Harargeerra naqan kun milishaa kanatti ajaja dabarseeti Harargee asitti godhee sigale namni akka Harargee salphate ni jira waan kana keessa tujjaarota qabna waarree qabna tujjaara maal qabda kijibdu ish arsirra tujjaara qabda wallaggarra tujjaara qabda mee gaafumaan sii qaba mee wallaggarra tujjaara qabda mu arsirra tujjaara bar arsii keessa biyya Ameerikaa tanarraa eegale hanga biyyatti shaashamannee tana guutuu keessa warra markaba galchuu jira bar kana Adaamaa keessa deddeebee dachii gurguru dhiisi kana tujjaara keenya ish nama dachii shawaa gurguru sigale mee tujjaara maal tujjaarumma beeytaa silaahu tujjaarumma min aynet maallaqa inni deemee tujjaara jee isaabu ati waan maallaqa hin qabneef waan maallaqa qabu si fakkaatti yoo tujjaara bira dhaqe laaqana halkan tokkootu hin gahu sigale
chech baale faala lime ummata baale qamadii kasifee importi godhu Itoophiyaa guutuuf warri kunuutu jaarota keenyaan nu dalagu jira jee takka gabbee afaan hin banne siya kuwa wajjin dalachuu mannaa dhaloota kophaa irra wayyina janii bar so akka waan argeen irraa fayyadamte namicha tokko kadachi nama miskiina gurguru tujjaara janii warri janii gagag boonu an gogogiiti an waa hundan albaa'u malee waan isaan keessa jiraniin isinii wanta baza ummata sanis miidiyaa irra gartan malee ummanni sunis isin jalaan dubbatu siigal rakkoon teessan guddoon keessan beeytan gubbarra gartan malee keessa namaan beeytu keessa qabattee nama kenniti oromoon dura amma himaa kee osoo keessa jira keessa isaanii keessa beeytanii siigal tujjaarallee qabna jettanii afaan hin dubbattan hoggana qabna jettanii osoo beera kana waan keessa jiru beeytanii beeraa argira naqan kan siigal wahii qabnallee jettanii dubbatan chech amma miira keessa nan galchina siigal so sadiifu xiqqollee taatu if qaanfadha xiqqollee taatu if qaanfadha nuti garuu arrabaan nu godhata namni artistiin keenya nama arrabsa aktiivistiin keenya nama arrabsa tujjaarri keenya nama arrabsa gaazixeessaan keenya nama arrabsa min ayinat ነገር ነው maali abaarsa arrabaan nurra diigame eesh aboo ana farraa fakkeenya furodha annamallee arrabsu arra hayyoota kana namni duro gabbahee sirna jaaru qabdan jee hayyoota kana irratti oromoo dammeessee dhiibbaa godhee arra laal qoma dhawadheetiin itti boona sigal chich harargeen nama kan nama jaaru malee nama jiigu harargeen ban nama yeroo duraati michuu baay'een qabaali tabiiftuuti irraa jee wallisee oromoota kana guutuu akka shalatan walitti hidhee bar sigal hay akka waan harargee dhimmamtu akka waan harargeen isii ergattee kijibduun ifi farshoo walii bittee wal ergatteeti maqaa harargee balleessuu barbaadde abbaan fedhe bakka nun buunuti khadiir marturraa eegalee abbaan fedhe harargee bakka hin bu'u anilleen harargee bakka hin bu'u yaada mataa kiyyaatiin dubbachuu jira malee ummanni naannoo biroo kakkasilti yaaddan kawaan akka namni harargee waan kana jaalatee gartee waan koshkoshee tana jala yaa'u isinif fakkaatte obboleeyyan kiyya am sorry sigal gaafaan deengadda akkasi bilziqinnaa taa'ee ciniinnadhee mormuu san harargeen nan ergan arraas gaafaan ciniinnadhee bilziqinnaa dura dhaabbadhu harargeen nan erga harargee bakka bu'ee osoon hin taane saba kiyya wallagga bakka bu'ee arsii bakka bu'ee walloo bakka bu'ee sigal gujii bakka bu'ee boorana bakka bu'ee shawaa bakka bu'ee ummata dhumu jiru san bakka bu'eetiin sagalee ta'u jira jechuudha sigal hay namni nama jeesu baga jeefte jee faarsu saba kam qabame namni mujrima faarsu amantillee qabu bar akka shari'aa muslimattillee mujrima yoo waa godhuu dadhabdan jibba jaabar rabbiin onnerraa jibba jaab nama mujrima si faarsu saballee bakka hin bu'u amantillee bakka hin bu'u gosallee bakka naannollee bakki inni bakka bu'u hin jiru dhugaan siima jala mureetiin siima anarra yooniin kutaa tokko yooniin wallagga xiqqeeyse amma gaafa duraa san gaafaan shanii arrabsu san wallagga takka arrabseen beeku wallaggi ummata kiyya jeetiin qoma dhawaddaan sigale garuu warrichi keeysaa dhufeetu sirna kanarra miidhaa nurra fidee jee haasan san nama hundaa haasa'u suniit dabartee arra ijoollee qaqqaroo kam harroo dirribaa tanaa as ba'ee jechuudha tabakka tana jaawarii cufuu danda'a jettee bootaa walii gaddiiftu tabakka tana marroo dirribaa cufuu danda'a jee jaawariis ijoollee kana as ba'ee alhamdulillah sadarkaa jennutti sigale amma bazabbazaan waan biroo fixxee melala dura bar ilillii qaallichi sheeyxaantichi kun dhaabuu fi simmintoo inni lafa dibee torbaan tokko booda solloytu tana wali qabaniiti gartee tana poosti godhanii tan irraa bitamuu ditti sigale itti aansanii tiraantira finne jaanii kachaayinaan firraa facaafte sigale kana poosti godhanii namni jalaa bituu ditti sigale namni osoo garaan beelaa bilibijillichi kabibbita tana jalaa bituu dinnaan amma faayinaalii kun an hararge jee kun tujjaara kiyyarraa nama eega jee tujjaara yaa tujjaare way tujjaarri kun kam
mee importuma takka keessaa maqaasaa tujjaara Itoophiyaan tujjaara jabaa kudhan qabdi. Kudhan keessaa mee maqaasaa agarsiisa. Yemandara nama mandara nyaatee buluu danda'u jechuudha kan isa. Yesafarnoo jaana maarrisi gal. Tujjaaran garre gaara kun tujjaara jechuun warra doonii kana importii fi outportii sigalee biliyoona meeqaan akkaawuntii isaa kana seenee Dubaay kana sigalee Dubaayitti fatara nyaatee Londanitti hiraata nyaatee Ameerika ciree nyaatu sigalee bizinesaaf jecha sharmuutummaaf osoo hin taane sigalee bizinesa dalagaaf jecha so kanneen tujjaara keeyyati warri keeyyatu hoggii nama kee faarsaa kabiroo arrabsitu nama keessan akka xiqqeessaa jirtu beektaati. Nuti bara biyyi shayxaanummaa isaa dura dhaabbachuu jirra malee isa dura dhaabbachuutti hin jirru. Isin bar parsinaalii jaawar arrabsuu jirtanii. Parsinaalii jaawar dura dhaabbachuu jirtanii. Qaanfadhaa haati qolle. Qaanfadhaa haati qolle. Namaan na ajaa'iballee jaa. So amma nama yeroo namni dijitaalaa dammaqee jiru kana keessatti si galee waan akkanaa haasa'uun fafa. وعليكم السلام مچا اصلي دفته مچا خي خنام بغ دفته جام سو قام فدا يسن قام فدا اما ترمان دامدا اما غرا سغنتان دفي فيتين دي مدروان دور سودان الحمد لله رب العالمين ربي فقلناغو نمني وان اركتتي ربي شرف هنغلتي فتن وان دفوتاوس ربي هنغلتو فتوجج ورد انقدا ولين دبچون ولين غرتي حجچو ديسي ولين دبچون قيامه يعني اسينو ربو كيسوترن خلي غرتني جرتني دور سوزون سريت سين سرنا jijjiirama waan jedhamu kanaan isinii maay joon garabbina alaafis jijjiiramni tokko hoggii dhufe adda facaasa hayyoota kana ummata kana maal kana kun jijjiirama kana gala warri wajji qabsaa'u turees namni adda facaa jechuudha amma 91 warri viidiyoo tiyyatana daawwattan kana 91 turtan gaafa jijjiiramni 91 dhufu san dhaabni ni faca'ee jechuudha dirqiidhaan walis suphanii wal turo keessa walitti deebisanii jechuudha 2008s kan mudate kanaa jechuudha jijjiiramni dhufee 100% hungaafin hin jiru itti cichaniiti hayyoonni keenya jaawariin hangafanii wal jala hiriirree halkanii guyyaa ka shaayii danfisu ka hojjaa danfisu ka caatiin as ceewu ka farshoon as ceewu tokkummaadhaan sigalee jijjiirama finnee sirna hin buqqa'u addunyaan jette san buqqifne jechuudha mee waan takkaan isin himu isin sheer walii godha sheer gammachuu ta'e sanarra warri waan ibsattanii sheeriidhaan ibsachuuniin isin beekaa jechuudha sheer gootanii waliin ga'uudha sigalee waan takkaan isin himu intala takka hoggii fuudhan gurbaan tokko intala takka arruma fuudhee yoo fidee uleen tumu seene aboo intala tana maaliif tumtaa jee maatiin itti kaa ollaan itti kaa namni hundi itti kaa jechuudha jaawar itti lafeetti jijjiirama kana as baase rabbi wajjin hayyoota oromoo guutuu dabalate anarraa eegalee hanga jaawar maamadiin baatutti itti lafaaneetti jijjiiramni kun as bahee jechuudha hoggi as bahu jaawar dursa lamma laale hoggi lamma laalu lamma wali godhaniituma namitti biroo as baasan ay intalana jijjiiranii hin taane ejii harka facaasee lolusse hay nuti hundinuu way beeynare intalti tun nu haare sigale anaafi siifillee aboo intala tanuma fuute haatas gabbooyitu meedhaa hoggi inni tumuseenu bar ay hin taane jee hoggi inni tumuseenu sigale meedhaapuu jennee dura dhaabbachuu turre yaadattu intalti immoo dhalaan tun hoggii heerumte bar hoggii dura baranoo san amala sii ka dhugaa sana sin baaftu bee hoggii xiqqoo bubbultee ilmoonis garaa teessee ilmoo dhalte booda isiin dhugaa sun as baati jechuudha qaallichi hanga duraa san nu dhooyfate amala isaa
nama hunda dhooyfateeti yaa rabbi miskiin hawnu harka kana qofa kaayeti akka warra dhiira jaalatu biyya tanatti dhiirti harka qofan keeysu amma waan san dhiise eegaan an kee booda harka qofan kaa'u bara biyyi garteen waan san dhala dhiira jaalattu godhaa dhiisii jeetiin viidiyoo irratti amma dura waraabnaan ni dhiise alhamdulillah harka kana qofa kaayeti yaa oromoo yaa saba koo yaa maarree koo yaa miitirkishoo koo jechuu tureemi oromoo gaagaraa siini beeyte garaan oromoo timaantimii bara angati ka bushu godhan bushu aboo rabbii ji jaawar intala tana cafaqaaroo rabbii mahammad yad aboo gurbaa jennee ta'u mucuma keenya kana eegalleewu dhiiftamuun dhiiftu intala namaa asin nu fiddeen jaawaruma seenneewu sigale yaaboo taa intala tana naa beekaa rabbi sodaadhaa taa yoo asikilleen baqaysite ilmoon isin dhaltulleen isin balleeysuu teeysi malee ilmoo isin fayyataa aboo sunurra siyel jaawruma cafaqu seenne iddalti oggii teeysee hortu wanni isin facaaftu hattu gantu buqqiftu gudeeddu siyel laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah amma firri dammaqiga ollaan amma dammaqi soomaaliyaan amma iyyite Jabuutiin amma iyyite Eeltiraan amma iyyite warri jaawar dura dhaabbachuu ture gaa ollaa kana fudhadhu gaa sigale an akka siigaluufin intalaan siimu jira addunyaan guutuun amma mataa qabatte way amma qiyaamaan nu qabachuun amma gaa ilmaan dhalate ol jechaasuu way firdi feeti muka yoo ajjeefte heeradhe haatta muka yaa boomee akkam taana gaa qiyaamaan amma nu qabatte osoo gaafa inni duran talatan hin ulfeeysu jaawarjuu san hayyeen ulfeeysin jennee dhiifne sigale arratun hundinu mudattu jechuudha yaa jarana taanarra dura aruuza seeni jennee hin seenu jeeddit seenta woon seentu ni tumne hayyee jijjiirama jee biyya galee jechuudha aruuza oggeeni seerreeysa ilmoon ulfooyite dhalatte ilmoon lafa dhiiftu seerri sin dhiisu aadaan sin dhiiftu maarreen sin dhiiftu qiyaamaan nu beeka santu nu qabatee jechuudha san keeysaa ilmaan intalaa ka qiyaamaa kan jawween juusan ka dhalate san ajjeesuu sun hin taane akkamifirraa geggeeysina irratti hayyoonni keenya kaleessa wal gahee jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin walgahii naamusa qabdu walgahii kabajaadhaan qaamni hidhate qaamni karaa nagayaatiin qabsaa'u waa warri hidhannoo dalaguu hin dandeenye ati sujii tana qabadhu waliin jettee oromoo takka akkasi kabajaan osoo walitti wacin hayyoota gartee jijjiirama kana keessa wal madeeyse nama wal tuttuqee jiru haay wali goone osoo waggaan guutin as baasuu keenyaaf anaa fi isinillee warri dhiibbaa godhe viiva onnee takka takkaa nu haraa jechuudha dura if galatoonfannaga isin maamiltoonni kiyya warri na wajji dhiibbaa godhe dura isinirraa hin eegalaa jechuudha maaliifiin isinirraa eegala hayyoota kana jechuun gabra keenya jechuudha hoogganaa jechuun gabra ummataa jechuudha sigale hoogganaa ummataa jechuun gabra ummataati garuu piippiin faallaa sanii gabra ummata godhatte jechuudha ummata cafaqu gudeedu buqqisu kanas godhatte jechuudha kun joolleen ummata barate lakkii nuti kan baranneef ummata kana kan barsiise ummata kana eega isaan tokkummatti haajaman walitti aaruun keenya wal tuttuquun keenya sigale haa bulfannu sigale duraanii kan wal tuttuineef ummata wal nu tahaajuu kana duraanuu kan walitti aaruu turreef ummata nu arra gartee wal nu tahaajuu kana ja'anii sigale wal nu dhagayanii jechuudha hoogganaa jechuun kana ko ummata fi dhageeffatu ansiifin ummanni maal ja'a halaalu ummanni nyaatee bulee jee ka qoratu ummanni oomishatee jee ka qoratu oomishni ummata akkamii jee ka gibira irraa gad deebisu gibiraan ani isinitti iyyuu ture parsantii
kudashan irraa 35 isin galchuu taa'ee isinitti osoon paarlamaan hin lallabinin aniyyuu tureemi amma paarlamaan lallabee deengadda BBC afaan Oromoo dhageeffadhu waaniin baatii lama dura lallabaa ture kagartee ummata jiddu galeessa godhatee deemu malee aangoo ifii jiddu galeessa godhatee faayidaa fi jiddu galeessa godhatee kan deemne ta'uu hayyoonni keenya nu mirkaneessee jira jechuudha maaltu sanirraa sitti tole maaltu sanirraa si gammachiise jechuun keessa waamma isinii waan laaltan qabdan ani waan hin laaleen qabaa mee Profeesar Mahammad Xaahiroo Raakaan Profeesar Mahammad Xaahiroo hayyuu diinagdeeti isumarraa hin isinii kaasa hayyuu diinagdeeti waa'ee waraanarraa naasoyne waa'ee siyaasaa biroorraa naa poozishinni isaa kenname diinagdee lukku hayyuu jechuudha piippiin garuu faallaa sanii dooktara fuuteeti itti gaafatamaa misooma qonnaa gooti siigal mee dooktarri kan barate waa'ee qonnaati moo waa'ee garaa nama baqaysu dachiitana garaa baqaysaa dhaqe injiinara fuutee itti gaafatamaa fayyaa gootii jechuudha siigal mee wallaalummaa sii gartee mi laal hayyoota keenya kan warra waraana beeku Xaahaa Abdiifaa warra durirraa qabee waboota nagartee bakkan jirrirraa kaasee jaarraa abbaa gadaa fa'aa wajji jaaree arra marroo dirribaa dhale kana isaan waa'ee waraanatti ekspertii waan ta'anii Profeesar Mahammadii fi Xaahaa Abdiifaa waa'ee waraanaa dubbatan luk jawween faan xiinxaltee gartee nama xala fuudhaa fi kanaan addunyaarraa waan beekamtuuf waa'ee xiinxala eessarraa kaane eessa jirraa bakka jirruuf garree eessa deemuudhaaf maal gochuu qabna warra ji'ee gartee shira siyaasaa kana lafa kaa'u walitti caasee hoggii taraan kanaa geessu Jaawar as baasanii jiru akkamitti ijaaramuu qabna paarlamaa akkam qabaachuu qabna Dr. Bayyana soba as baasanii jiru look ati caljii viidiyoo san irra deebii ilaali namu addaan poozishina fudhatee dhufee jechuudha dandeettii isaatiin amma Jaawar waa'ee waraanaa allaa hin dhaqe marroon akkana ta'uu qaba marroon maarree ta'uu qaba marreen miitirkishoo ta'uu qaba miilli yoo hin jenne look waan biyyattiin sun ta'uu qabdu muuxannoo biyya biroo irraa qabnu waan dubbifnerraa waan barannerraa siyaasaan biyya sanii kana taate diplomaasiin biyya sanii kana taate maarreen biyya sanii kana taate kan inni haaseessan look Profeesar Mahammad Xaahiroo diinagdeen biyyattii sun akkamitti kakuftu diinagdeen biyya sanii gartee fuula durallee hoggii Abiyyi booda diinagdeen biyya sanii akkamiin milkaa'uu akka qabdu lafa kaayee jechuudha hayyuu diinagdeeti qa sigale takkaa arkitanii isin Abiyyi bar mee Abiyyi mu fudhadhumma sheeyxaantichuma kana fudhadhu yoo barsiisaan niin beela'e je barsiisaa ha gorsu isa yoo dooktarri niin beela'e je ha dooktara waa himu isa yoo warri magaalaa pilaaniin nu harkaa jallate je waa hunda ha beeku isaa jechuudha garuu hayyoonni beekamaan yuunivarsiitii addunyaa barsiisu kun ummanni beeke ati khaleechi irratti arkite sun Oromoo ta'ee afaan keessatti haasa'u jira malee hoggii isaa walgahii faranjii takka seenan ummata faranjiin hanga isaa lafa hudduun isaanii lafa tuytutti ummata faranjiin akka kaatee dhaabbattuu fi beeke sigale ummata hayyoota meeqa ka faranjii kan nukuleera oomishu kan kagartee diinagdee addunyaa xiinxalu kan diinagdee Ameerikaa sochoosu kana ummata barsiisee gabbaasee beeke Profeesar Mahammad Hassanfaa sigale hayyoota arraa Ameerikaan ittiin dhaadattu kana hayyoota Ameerikaa ka addunyaa kashir godhu jiru kana warra barsiisee gabbaaseen siin jedhu namoota lallaafaa sitti hin fakkaate sigale qooda akkamitti maas walii kaayan qooda walii kaa'uun hangam takka akka faayidaa qabdu Dr. Zaggaay Araarsaa Luuk waan inni lafa kaaya ijaaraminsaa fi itti gaafatamu waa heeraa baratee jechuudha hoggii haasawaan kana warri heerri barate irratti ibsa kennuu danda'a kana warri ekonoomsii barate irratti ibsa kennuu danda'a kana warri injiinaringii barate akkaataatti gartee
karaan biyya sanii ijaaramu Oromoon maaliif karaa dhabde Oromoon maaliif hospitaala dhabde Oromoon maaliif akkana taate Oromoon maaliif guutuu isii abbaatti godhanii jechuudha.